sirni gadaa Oromoo waliin kan uumameedha jedhu maanguddoonni argaa dhageettii Oromoo. Qorannoon ammayyaa akka ibsutti ammoo sirni gadaa Oromoo falaasama jiruuf jireenya uummata Oromoo ta'uun tajaajiluu jalqabuunsaa waggaa 6409 lakkoofseeraa jedha. Dimokiraasiin jabanaa addunyaan kaleessattiin buluu eegalte Oromoodhaaf waan haarawaa miti, kennaasaa ganamaati. Ayyuun Dr. James jedhaman kitaaba isaanii dhaalaatame yookaan The Stolen Legacy jedhu barreessan keessatti qaroominni Awurooppaa fi Ameerikaan irra odeessan qaroomina warra kush jalaa atame fakkeenyaaf bu'uura sirna dimokiraasii kan akka gadaa Oromoo fa'aa eeru. Oromoon kan ibsamu sirna gadaatiin jedhee yaada. Sirni gadaa maalummaa Oromoo, eenyummaa Oromoo fi Oromoon inni akka ta'e wanni ibsaa sirna gadaati. An Oromoo eessa yoo jiraatu bal'inni egaa Oromoo damee gargaraa qaba. Eessa yoo jiraatu namni sirna gadaati ala ta'e akka Oromootti ibsuun nama dhiba. Akka Oromootti ibsuun si dhiba. Kanaaf sirni gadaa sirna eenyummaa Oromoo kamiyyuu walta qabee akka hundeetti ibsu jechuudha. Dimokiraasiin Awurooppaadhaa karaa Ameerikaatti ce'ee yeroo booda amma jaarraa 16ffaa 17ffaa keessa seenaan Awurooppaayyuu akka seenatti amantaa keessaa bahee jechuudha. Akka seenatti han barreeffamuu qabee yeroo dhiyoodha. Jaarraa 16ffaa kan akka Montesquieu fa'a kan barreessuu qaban. Maadhaaf seenaa amantaa keessaa baasanii dhugaa seenaa alla fakkaa'uu qaban booda mitoloojiidha seenaan isaanii baay'een jechuudha. Kanaaf duudhaalee aadaan Oromoo san Itoophiyaattis Awurooppaa keessatti tamsa'ee jira. An biyya adda addaa waggaa 100 dura fakkeenyaaf warri Speen warri Awurooppaa dhufaa turanas kan akka Greenfield faa kan akka Diabeedii faa lixa Oromiyaa tokko tokkoon kan waliin gahe kan akka Maartiin Disalabeek mas kitaabni isaa amma asitti gurguramaa jiru nu biratti tokko tokkoon beeku isaan fudhatanii kan deeman jira. Lammii biyya Biriteen kan ta'ee fi Ameerikaa keessa jiraachaa akka ture gara Itoophiyaas dhufee kan ture Ayyuun Donald Smith jedhamu through unknown Africa countries the first expedition from Somaliland to Lamu yookaan Afrikaa biyyan beekamne keessa Somalilandii qaxxaamuree hanga Laamuu Keeniyaatti jedhu barreesse bara 1897 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaatti maxxanse keessatti waa'ee dhaalaa atame waa'ee Oromoo fi sirna gadaa Oromoo sirriitti ibsee jira. Dhimma kana irratti Dr. Asabee Raggaasaa Yuunivarsiitii biyya Jarmanitti digirii dooktarummaa yeroo baratan waan qoratan qabu. Kitaaba kana argee inni tumanni waan biraa dubbisuuti sanatti hin ba'e. Keessumaati waa'ee uummata Oromoo baay'inaan odeessa. Kitaabichi kitaaba baay'ee guddaadha. Bara 1897 kan inni maxxanfame. 1897 jechuun waggaa 120 wayii jechuudha. Kana dura kan inni maxxanfame. Kanan argee waan jalqabarraati jalqabee akkamitti tuutni yookaan jilli faranjoonni nama Donald Smith jedhamu kana wajjin karaa Somaalee kanarra qabatanii Oromiyaa gara ba'aa kanaan kibba keessa amma Booranaatti kan darban sana odeessa. Yeroo sana irratti haala akkamitti uummanni Oromoo loltuu Minilikiin illee akka rukutame naannaa Baalee fi Arsii irratti dubbata. Sanarraan darbee Boorana keessatti immoo waa'ee sirna gadaa faallee odeessa. Lola guddaanis ta'eera uummata Booranaa wajjini. Tuutni kun lola guddaa taasise. Sana fa'aa qorata waan ta'eef kitaabichuma guutuusaatti dubbisuun barbaade ture. Yeroo dheeraa fudhadheen sana dubbisee waa'ee uummata Oromoo kan yeroo akkas fagoo kana kan barreeffame baay'inaan hin jiru waan ta'eef kanaadha kan inni amma ta'e tokko jalqabe. Waan simpirree wayii babarreessan gaal qabaa, ilmat qabaa, hafaatu qabaa, waarmii tifaatu qabaa, waan akkana akka warri warraa xinaatii wayyaa jedhan. Kara raagiin himee hin adina jedhee irrumaa wal dhowwee eegisiin dhukkee geetti isiin betta karaa goobaa kalaa yesuudha cuma dhufte. Hawwateellee kanaan turaa akkuma godaanna
قالي خيل متخانم خقالة كانوا مريض كانوا قدانو وري ورثنا نما بيقول نمين وجتاوري حساب يقول يا اولي ندو وري افاني سي خان دغ اولي ورق سومالي خان سومالي تنمو ورفاني سي دغ خافان بورنا دغ وجه maanguddoon argaa dhageettii booranaa bara gadaa adii dooyyoo abbaa gadaa 17ffaa booranaa keessa warri adiin yookaan faranjoon dhufanii waraana guddaan godinichaatti bakka garagaraatti taasifamuu dubbatu aadaa keenya balleessuu dhufan sodaa jedhu irraa ka'uun. booranii beektaa amminni aggaza 71 akka waliin beeku qaba waan itti dhufe nama kayyuu akka garbaa meedhichaa akka adulaa khawata khawarana tuba khadaba meddu beekh nama gurani anini bardu wahiman to ko gaaf du kay go gada gu yoboru ngule amagani dibabo intani gar gada ko ni torba nami du warusuni warla khiya gal o bata gal tifata arun khiya du kay go borani ade khara dambara faran durori khalle tete خلاص التلي خلي أرمان كلار بمينجي خانشوا يعتقد عنه قال كم نمجدا ورا قلبتي